Akkam jirtu daawwattoota keenya har'i muddee soddoma kitaabni obbo Jawaar Mohaammed hin gaabbu jedhu hatamee jira. PP'n yookaan mootummaan bilchiginnaa kara imbaasii biyya Keeniyaa jiruun hattee PDF'n gurguraa jirti. Fuula kitaaba isaa guutummaan guutuutti barreeffama isaa jijjiiranii waan inni saba Oromootiif gumaache jijjiiranii waan biraatiin gurguraa jiran. Kitaabni isaa hatamee eega mootummaa Itoophiyaa bira ga'ee jijjiirame. Obbo Jawaar Mohaammed maal jedhan afaan Ingiliishiitiin gama Feesbuuka isaatiin waan maxxansaniitu jira guyyaa kaleessaa. Isallee gurran isin buusa. Dabalataan kitaaba obbo Jawaar Mohaammed Itoophiyaa keessatti akka hin gurguramne mootummaan bilchiginnaa ogguree jira. Kitaaba isaa orjinaala Itoophiyaa keessatti gurguruun hin danda'amu. Kan gurguramu PDF'n kan bahe jechuudha. Kan obbo Jawaar Mohaammed amanee imbaasii Keeniyaatti erge bifanan dubbisa na ergi jedhuun PDF'n koppii kitaabichaa ergee fi sana booda gara mootummaa Itoophiyaatti ergame. Mootummaan Itoophiyaa immoo guutummaan guutuutti kitaaba isaa keessa jijjiiree akka ofii barbaadutti waan ofii barbaadu keessatti guutee ummata gurguraa jira. Garuu kitaabni orjinaalichi Itoophiyaa keessatti akka hin gurguramne qeerroof qarreen akka hin dubbifne guutummaan guutuutti gurguramee jira. Dabalataan ifaan ifatti obbo Jawaar Mohaammed irratti miidiyaa ummata Habashaatiin duulli guddaan irratti banamee jira. Kanallee gurran isin buusa. Baga deebin gara chaanala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo laayikii godhuu hin dagatiin yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti kan ittiin kaayyannu waa'ee koppii kitaaba obbo Jawaar Siraaj Mohammediin itti kaayyanna jechuudha. Akkuma beekamu obbo Jawaar Siraaj Mohammed qabsaa'aan yookaan xiinxalaan siyaasaa ummata Itoophiyaa guutumaa jechuudha. Keeniyaa ture jechuudha. Akkuma beekamu magaalaan Naayiroobii ture jechuudha. Yeroo achi ture sanitti yeroo kitaabni isaa eebbifamuuf qophaa'ee jirutti imbaasii biyya Keeniyaa keessa jiru imbaasii Itoophiyaa jechuudha. Kitaaba kan kee dubbisuun fedhaa koppii kitaaba kan keetii na ergi jechuudha. Kitaaba isaa garas ergisiisee jechuudha koppii kitaaba jechuudha. Ni ergeef jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed illeen baay'ee waan amanuuf jechuudha. Akkasumallee kitaabni kiyya kun akka dubbifamuuf waan yaaduuf ergaan isaa hawaasa bira ga'u waan barbaaduuf jechuudha. Gara imbaasii sanii dubbiin akka inni yaadee miti ergee jechuudha. Imbaasii sun maal godhe seetan kitaabicha fuudhee tuma guutumaan guututti jechuudha. Akka inni PDF'n uummanni googilii irratti dubbisuu fi akkasumallee akka uummanni intarneeta irratti argatu akka kitaabni kun hin bitamneef jechuudha. Itoophiyaa keessatti itti yaadamee mootummaa bira eega ga'ee boodan jechuudha. Guutummaan guututtu fuula kitaaba kompleet godhan jechuudha. Guutummaan guututtu kitaaba garagalchan jechuudha. Garagalchanii waan silaa Oromoo fayyada waan qeerroof qarree fayyada guutummaan guututtu jijjiiranii jechuudha. Akka ofii barbaadanitti barreessanii xumuranii kitaaba baay'isaa jiran ama koppii godhanii baay'isanii ummataaf raabsuu eegalanii jiranii jechuudha. Kana ragaan immoo waan ragaan qabne hin dubbannu jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed ifaan ifatti gadi ba'ee fuula feesbuuka isaa irratti barreessee jira jechuudha. Isallee isiniif hin dubbise jechuudha. Daqiiqaa muraasa boodan sirriitti dhaggeeffadha daawwattoota kiyya. Kanaaf immoo as keessatti kitaabni obbo Jawaar Mohaammed gara PDF'tiin bahuun miidhaa qabamoo akkasumallee faayidaa isaaf qaba kan jedhullee isiniif hin qooda jechuudha. Daawwattoota kiyya akkuma beekamu yoo yaadatan ta'e gara tokkoon kitaabni kun gara tokkoon miidhaadha gara tokkoon faayidaa guddaadha jechuudha. Amma uummanni bilchiginnaa yookaan paartiin bilchiginnaa Jawaariif goonatti ufii godhan jechuudha. Jawaaritti goolii galchinatti goolii ufitti galchan jechuudha. Akkamitti jettanii na gaafatu keessan hin oolu jechuudha. Salphaatti isinii hima. Yoo yaadatan ta'e bara 2018 gaafa Piraayim Ministeeriin Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny ture jechuudha. Maal jedha Hayilemaariyaam Dassaaleny gaafa obbo Jawaar Mohaammed Ameerikaa taa'ee Itoophiyaa keessatti ummata Oromoo guutuutti qeerroof qarree ijaaree hiriira guddicha akka Oromootti akka Itoophiyaatti jechuudha. Kutaa 11 Oromiyaan guutuun jechuudha. Hiriira baate sani Hayilemaariyaam Dassaaleny aangoo gadi dhiisuuf deemu kasilaa boru hiriirri ba'u deemu arra Hayilemaariyaam Dassaaleny TV biyya Itoophiyaatiin gadi bahee maal jedhe intarneetni guutuun cufaadha. TV'n gadi bahee jechuudha. Boru hiriira akkanaatu jira. Namni boru hiriira Jawaar Mohaammed Oromiyaa keessatti waame ba'e hidhaa waggaa haganaatu fi birrii haganaa qixaatamaa namni tokko akka hiriira kanarratti hin argamne akka manaa hin baane jedhe gadi ba'ee TV'n hiriira san akka hin baamne godhee jechuudha. Garuu uummanni Oromoo faallaa sanii dhufe jechuudha. Maal godhe seetan akka
akkuma jirutti buqqa'ee jechuudha kaabaa kibbaan bahaa dhihaan osoo hin hafin jechuudha. Inumaa bar hiriira inni waame san duraan baadiyyallee hin geenye ture nama hedduu bira hin geenye ture nama online irra jiruu fi kana barattootumaa fi kana ture nama magaalaa jiru. TV'n garuu baadiyyallee jiraa mitire namoonni TV qabu akka jirutti gaafa argu wayi tokkollee nafe gaa argitanii jirtanii beektan jee yaada. Inumaa hiriira san bakka promote hojjete jechuudha ni gaabban jechuudha harka nyaatan jechuudha. Ardii buqqisee hiriirri suni mootummaan sun hiriira san bira hin darbine aangoo gadi dhiise. Maaliifin kana isiniif kaate dubbiitu dubbii kaasa jechuudha dubbiitu wal fakkaata. Amma mootummaan bilisiginnaa jechuudha kitaaba kana ni baafnaa Jawaar Mohammad gaqqabna yookaan kanumaan miina akka uummanni keenyallee hin dubbifne akka uummanni keenya kitaaba isa san argee dubbise waan tokko nurratti hin kaane kitaaba kana guutuutti cheenjii gooneeti jijjiirreeti uummata biraan geenyaa akkasumallee hin ukkaamsinaa jedhaniiti ukkaamamanii jechuudha. Akkamitti yoo naan jettan kitaabni guutuu seenaa qeerroof qarree akkasumallee qaanqee bilisummaa waan Oromoon fuulduratti ta'uuf deemuu fi itti deemuu fi keessa jiruu fi kaleessa keessa jirullee guutuutti kitaaba san keessaa argatta jechuudha. Kana beekaniiti kan irratti duulaa turan amma kitaabicha fuudhanii maal godhan gaa PDF hin baasaniiti googilii godhan jechuudha. Akka ummata guutuu bira ga'uuf jechuudha. Kitaaba kana amma promote godhanii barisan way argitanii isin. Uummanni akka hin dubbifneef yaadanii uummanni amma namoonni baadiyyaa jirulleen bilbila namni harkaan qabne jiru yeroo ammaa kana daa'imni nu bilbila harkaa qaba jechuudha smartphone fayyadama jechuudha yeroo ammaa kana akka namni guutuun dubbisu godhan. Dabalataan ammallee kitaabni kun Itoophiyaa keessatti wanni isaan jijjiiran yoo hanga xiqqoo jijjiiranillee wanni isaan jijjiiran guutuutti kitaabni orjinaalatu jira. Oromoon qaroomtee jirti jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha dantaa waan sanii hin qabdu jechuudha. So kanumaafu guutummaan guututtu kitaabni obbo Jawaar Mohammad goolii itti galchina jedhanii goolii ufitti hin galchan jechuudha. Kitaabni isaa poromootii ta'e jechuudha akka baadiyyatti illee ummata bira ga'u godhanii jechuudha. Uummanni gaafa kooppii makana ka jijjiirame kanallee haa ta'u kooppii makana harkaan qabate kitaabni kun waan akka jedhu ni beeka. Kitaaba obbo Jawaar Mohammad barreesse namoonni biyya keessa jiru dubbisuu miti harkaan qabatuun isaaniif qabsoodha. Harkaan qabatuun siinjaa bar wallahi dhuguman siinjaa harkaan qabatuun kitaaba isaa san harkaan qabatuun isaaniif qabsoo guddaadha jechuudha. Akka carraa guddatti ilaalan jechuudha. Akka kennaa rabbi samii gubbaatti gadi darbeetti ilaalan jechuudha. Dhugaa rabbi siin jedha haadha abbaa keedan walii gaafadhu kitaaba obbo Jawaar Mohammad jennaan jaarsaatu jaartii dhiisee biraa deeman siin jedha saahibii maal taate haadha manaatu abbaa manaa dhiisee biraa deema dhuguman siin jedha bar. Kanaaf immootu kitaabni guutummaan guutuutu akka ummata bira ga'e ummanni dubbisu godhame jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad kun hanguma yoom sobamtaati hanguma yoom dhugaa walitti himna hanguma yoom ummanni kun ummata amanamuu miti hayyoonni Oromoo irra deddeebinsi gorsaa jiran irra deddeebinsitti himaa jiran hanguma yoom nama amantee eenyu amantee ummata obbodiyoo amantee akkami kitaaba kan kee kooppii akkami itti ergita kana kan nama dhibe laal inni amantummaa san hundaayyuu gateeti amantummaa inni kenneef san hunda gateeti kitaaba san maal godhe kitaaba san gara mootummaa Itoophiyaatti ergee guutummaan guutuutu akka jijjiiramu godhe jechuudha. Amma kitaabni obbo Jawaar Mohammad Keeniyaa keessatti akka hin eebbifamne kan godhellee shira guddaa kan hojjetelleen 100% mootummaa ta'uu ifatti beekamee jira jechuudha daawwattoota kiyya. So kanumaafu uummanni keenya ergaa Jawaar Mohammad gara Facebook isaatiin gadhiisu hundumaayyuu jechuudha hordoftanii sirriitti hordoftanii kitaabichi maal akka ta'ellee hundaayyuu achiin adda baafatu ni dandeessan jechuudha. Dhuma irratti obbo Jawaar Mohammad illeen gama Facebook isaatiin ifa godhanii jiran jechuudha. Waa'ee kitaaba hatamuu kitaaba kana wal qabateetti jechuudha. Mee isallee gara afaan Oromootti jijjiiree isinittiin himaa jechuudha daawwattoota kiyya afaan Oromootiin akkas jedha. Guyyaa muraasa dura imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiru ifatti na bira gahee kitaaba kooppii na gaafate market kooppii ergee fi dheerina isaa kitaaba guutuu iskaan godhanii sarara isaa balleessuu ani isaan bareechee ammayyuu mirkaneeffachaa jira yoo isaan isa jalqabaa jijjiiran akkasuma yoo argine isin beeksifnaa jedha. Kitaabicha Itoophiyaa keessatti raabsamuu baana waan dhorkaniif kun naannoo isaa bal'isuuf gargaara. Yaada kana booda wanta badaa akkasii ta'uu dhiisuu mala. Raabsan biyya Itoophiyaa keessatti kitaaba jumlaan biteef garaa na nyaate hardi kooppii akka bitan isin jajjabeessaa akka isaan gatii maxxansaa irra deebisanii gargaaruuf nutis gatii mootii isaan nuuf kafalan ni deebisnaa jedha. Obbo Jawaar Mohammad haala kanaan jechuudha kitaaba isaa kan hatameef jechuudha fuula Facebook isaa irratti afaan Ingiliffaatiin haala kanaan poosti godhan jechuudha gara afaan Oromootti yoo jijjiiramu
waan anama isiniif eere kanaa jechuudha daawwattoota kee hiikni isaa akkasii jechuudha namoonni afaan ingiliffallee sirriitti hin dandeenyeef jechuudha sirriitti akka isiniif galu abdii qaba jechuudha haala kanaan jechuudha obbo Jawaar Mohaammed illee qeeqa guddaa kaasee kitaabicha jechuudha yoo isaan kan jijjiiran ta'e jechuudha dirqama guutuu kitaaba baasuuf ni dirqamnaa jechuutti jira jechuudha obbo Jawaar Mohaammed koppii kan Itoophiyaa keessatti raabsaa namoota fakkeenyaaf kitaaba Itoophiyaa keessatti raabsaa jiru koppii isaa jechuudha bituu kiyyatti nan sheena yookaan nan gaabba jechuutti jira jechuudha daawwattoota kiyya kanaaf ani asirratti ergaa nan qabu jechuudha obbo Jawaar Mohaammed hanguma yoom oppodiyoo tana amana eenyuma amana namuma amanuu yoo dhiisee osa an kanan na dhibe yoo nama amanuu dhiisee oo nama ammaa jaalladhu malee hin amanin akkuma Oromoon jedhaa jirtu sanii keessa foo oppodiyoo fa'aa akkamitti amana nama du'aaf isa kenne akkamitti amana dhugaa rabbii amanamuu hin qabdu jechuudha Oromoon guutummaan guututtuu oppodiyoo jibbitee osoo hin taane hujii isaaniitti kan jibban namummaa isaaniitii miti jechuudha hujii isaanii eega ajjeeffatee uummanni keenya turee jira jechuudha obbo Jawaar Mohaammed nama sabaaf hojjetu ta'ee akkami kitaaba isaa koppii kitaaba isaa akkami uummata kana ergaa dabaran kana kan na dhibee bar asirratti akka dhaamsatti obbo Jawaar Mohaammed illeen waan darbeerraa waa baratuu qaba waan keessa darbeerraa waa baratuu qaba uummata kana gonkumaa'u hin amaninii jedhaan jechuudha ni gara kiyyaan jechuudha kanaaf immoo kitaabni isaa guutummaan guutuutti akkuma inni as keessatti barreesse jechuudha kitaabni carraan Itoophiyaa keessatti babal'atu akka argatuuf inumaa ni tolchanii jechuudha kitaabni isaa akka babal'atuuf carraa uume malee garuu fuula kitaabaa yoo dhugatti wanni jedhamu kun dhugaa ta'e kitaaba kana dhugumatti kan jijjiiramu ta'e kitaabni kun guutuutti akka Itoophiyaa keessatti haalli isaan itti jijjiiranii fi akkasumallee kitaabni dhugaa sun kam akka ta'e jechuudha adda baafamee beekamuu fi raabsamulleef qophiidha jechuudha. Dhuma irratti daawwattoota kiyyaa duula miidiyaan habashootaatiif akkasumallee Oromoon keessi isaa Oromoo hin ta'in jechuudha obbo Jawaar Mohaammed irratti yeroo ammaa gama sooshaal miidiyaatiin banan gabaabsee gurra isin buusa jechuudha dhuma irratti fakkeenyaaf yeroo ammaa kana miidiyaan adda addaa jechuudha miidiyaan habashaa obbo Jawaar Mohaammed irratti keessafu intalti beetii jedhamtu yoo kan beektan ta'e jechuudha miidiyaa maalirra hojjetti sun ABS taate MBN wayirra hojjetti faanaa taate wayirra hojjetti miidiyaan gadi baatee halkanii guyyaa waa'ee Jawaar Mohaammed Oromoo maal jette beektanii qarri abbaan qaree abba qalee jan deebi'ee jechuudha beetii tan obbo Jawaar Mohaammed waliin jiraataa turte waliin nyaataa turte waliin dhugaa turte jechuudha har'a garuu incitii isaatiif incitillee waan isiin gadi baaste hin qabu incitii waan obbo Jawaar Mohaammed hammeenya hojjete hin qabu bakka deemutti gaarii hojjetaa deema malee hammeenya akkan hojjenne abdii qaba kanaaf immoo waan isan fakkaannee har'a immoo waa'ee gaafa inni mana hidhaatii bahuu fi akkasumallee akka Iskandar Naggaa irratti shiraxxaa turan pirezidaantii maammee maali waa hedduu haasotti jechuudha intalli ufiifu foon irraa dhumee lafee goggodduu fakkaattu suni kanaaf immootu qeerroof qarreen keessafu namoonni biyya keessa jirtan intala san irratti tarkaanfii isii barbaachisu tarkaanfii isii madaaluuf fudhatuu qabdan jechuudha silaafuu mootummaadha kan isii ergee qaama mootummaa keessa jirti waan barbaade dubbatuu dandeessi Itoophiyaa keessatti obbo Jawaar Mohaammed irratti baay'isa waa hedduu haasa'utullee mootummaan hin gaafatu jechuudha ni deeggara malee dabalataani ilma intaluma Oromoo taateeti bar hubaddaa namni kun afaaniin ani Oromoodha Oromoo Arsiitii ufiin jetti jechuudha mee amma ijoollee Arsii keessaa malee isinitti hima masarata dhaabaa waan isin jettee barreessite dhugaa rabbii mee feesbuukuma isii jala seenati ilaala masarata dhaabaa kennaa moo eenyu jedha jechuudha mee jala seenati ilaala waan isin feesbuuka isirratti poosti goote waan nama saalfachiisu waan nama jibbisiisu waan hedduu dhugaa rabbii nama dhukkubsu jala seenati ilaala waan isin Jawaar Mohaammed irratti haasaa jirtu jechuudha maatii Jawaar Mohaammed wal qabate haala inni biyya keessaatti deemee fi akkasumallee kitaaba isaatiin wal qabate inumaa akka isin itti Jawaar Mohaammed gadi buustee achirratti barreessite mee ilaala Jawaar Mohaammed garuu sun waa miizaana isallee gadi hin buusu sun waa isallee hin cabsu garuu itti maqaanotti guyyaa boru guyyaa tokko guyyaa ni argatti isillee guyyaan isii ni dhufa isii fi beetillee jechuudha kanaafuu qeerroof qarreen namoonni biyya keessa jirtan masarata dhaabaa viidiyoo guutuu qabadheetiin isiniif dhufa maal akka isiin taate fi qeerroo Oromoo gaafa maastar pilaanii irraa kaasee shira isii wayyaanee waliin jalqabdee hanga mootummaa amma keessa jirutti isiin qeerroo Oromoo qarree Oromoo irratti magaalaa Adaamaa keessatti irratti hojjetaa jirtu guutuun guutuutti daataa isii qabadheetiin isinii dhufa kanarraa asumarratti goolabama jechuudha daawwattoota kiyya obbo Jawaar Mohaammed yeroo ammaa kana duula hamaa turratti banamee jira ummanni Oromoo kaabaa kibbaa wal dhagahuu qaba dhageettii akkasumallee ijaaf gurra ofii qalbii ofii sammuu ofii guutuu gara Jawaar Mohaammed deebisuu qaba jechuudha eegumsi isaa kan duriin daran jabaatee itti fufuu qaba jechuudha kanuma dhaamsi kiyya yeroo hedduurra deebe dabalataan obbo Jawaar Mohaammed jara kana amanuu hin qabu miidiyaa Habashaa waan jedhame irratti amma boodan dhiyaatu osoo dhiisanii
hedduu natti tola jechuudha dhugaa rabbi. Maaliif miidiyaa Oromoon miidiyaa hedduu qabdi. OMN maaliif baqate? Miidiyaa Oromooti. Miidiyaa hedduutu jira jechuudha. ONN jira, BBC jira. Miidiyaa meeqatu jira obboleessoo? Miidiyaan kun osoo jiru, miidiyaan qabsoo Oromoo qanqee bilisummaa osoo jiru jechuudha. Har'ammoo miidiyaa Habashaarra deemee waan inni haasa'u diinni jechuudha ittiin duroomaa jira jechuudha. Habashaan ittiin duroomaa jirti jechuudha sagalee isaa jechuudha. Kanaaf immoo gara miidiyaa ofiillee deebuu qaba Jawaar Mohammad akka dhaamsatti jechuudha. Kanaaf daawwattootaaf kabajamtoota qophiin har'a isiniif qopheessee dhufe jechuudha. Kan hangammatti waliin daawwanne kana guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'u Oromoof Oromiyaa irratti waan hundaa'u jechuudha. Qabadee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Kanaafuu guyyaa guyyaan oduulee akkasii argatu. Filannoon keessan chaanaala Oromaan haa ta'u. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, maatii keenyatti dabalamaa, viidiyoo laayikii godhaa, yaadaaf gaafii ta'e sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana sheer waliif godhaa. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabamaa. Sagantaa keenya kan itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.